Premier League Englandin har Manchester City injifannootti deebi'uuf Leeds United waliin yoo taphatu boru darbii London marsaa 212 morkiin Chelsea fi Arsenal ni eegama. Leenjisaan Chelsea Enzo Maresca taphni Arsenal waliin qabnu imala waancaa hin murteessu yoo jedhan Mikel Arteta ammoo Chelsea morkataa waancaa ta'uun ni malaafi jedhan dabalata qabna. Murphy Voltamada taphattoonni koo dogongora hojjechuuf taphachuu hin qabanin kana booda of baraaruuf cimanii taphachuu qabuun tapha dhiibbaa keessa isaan galchurraa of qusachuu barbaachisaa akeekkachiisa Pep Guardiolaan tapha Champions League kilaboota Awurooppaatiin Bayer Leverkusen mo'aman ilaalchisee taphattoota isaatti dubbatee torbee 13ffaa Premier League Englandin har'a Etihaditti sa'aatii 12 eegaluu Manchester City Leeds United waliin taphata. Taphoota lama walitti aansee kan mo'ame Manchester City tapha kanaan injifatee yeroo garaagarummaa Arsenal waliin qabu qabxii 4tti xiqqeessuuf taphatam torbee darbe goolii 2-1 Newcastle kan injifatame Cityn tapha kanaan tilmaama argateera. Taphattoonni kilabichaa hedduun ga'umsa fooyyee irratti akka argaman kan dubbate Pep Guardiolaan Rodriin garuu ammas yeroo barbaachisa jedhe haala dheengadda taphattoota 10 jijjiiranii taphachiisan ilaalchisee lammata dogongoroota akkasii hin yaalluun tapha sanaan taphattoonni koo hanqina ofitti amanummaa fi ga'umsa mul'isan jedha. Cityn injifannaan sadarkaa lammaffaatti ol siqam. Taphoota biroo sa'aatii 12tti taphatamaniin Sunderland Bournemouth waliin Everton Newcastle Brentford Burnley waliin taphatu. Galgala sa'aatii 2:30 eegaluun darbii Londoniin Tottenham Fulham waliin taphata. Torbee darbe Arsenalin goolii 4-1 kan mo'ame Tottenham rikoordiin Fulham irratti qabu laafadha. Taphoota 3 darbanii 2 mo'ame 1 qixa ba'e. Darbii London marsaa 212ffaan kilaboota sadarkaa tokkoffaaf lammaffaarra jiran Stamford Bridgetti morkiin Chelsea fi Arsenal waliin taphatan ni eegama. Yeroo kana kilaboota England kanneen lamaan caalaa gareen morkataa ta'e hin jiru jedhu xiinxaltoonni kubbaa miilaa. Torbeen kun ammoo lamaaniifuu torbee milkii ture. Champions League kilaboota Awurooppaatiin Chelsea Barcelona Arsenal Bayern Munich injifatanii walitti dhufu. Leenjistoota tooftaa taphaa garaagaraa hordofan garee dargaggoota fi garee muuxannoo qabanii ijaarametu waliif beellamate. The Blues Chelsea taphoota 3 darbanii goolii osoo hin keessummeessin ba'uun adeemsa keessa cimaa dhufu mirkaneesseera. The Gunners ammoo tooftaa taphaa morkattootatti ulfaataa ta'e kan tilmaamu rakkise qabatee bara dorgommii kanaan sadarkaa Premier League England qofaan osoo hin taane kilaba Awurooppaa jabaa ta'uu agarsiiseera. Taphoota lamaan darbanii Tottenham goolii 4-1 Bayern Munich goolii 3-1 mo'ateera. Garaagarummaa qabxii 6 Chelsea irraa fagaatee Premier League England dursaa jira. Erga Liverpool mo'ame taphoota Premier League England saglan darbanii hin mo'amne torbaan injifatee lamaan qixa ba'eera. Rikoordii kilaboota lamaan gidduu jiruunis caalmaa olaanaa qaba. Taphoota waliigalaa 211 waliin taphatan keessaa 84 mo'atee 61 qixa yoo ba'u Chelsea 66 injifate. Taphoota 11 darbaniin ammoo yeroo tokko qofa Chelsea Arsenal mo'ate. Stamford Bridgetti taphoota 6 Arsenal kan durse Mikel Artetaan mo'amiin beekuun 3 injifatee 3 qixa ba'e. Ta'us taphni boruu imala waancaa kallattii akeeka jedhu xiinxaltoonni fi taphattoonni duraanii ergaa bara 2003 2004 waancaa Premier League England fudhatee kan hin beekne Arsenal barri kun kan isaanitti jedhameera. The Blues garuu muuxannoo waancaa fudhachuu kana Arsenal caalaa aadeeffateera. Erga Arsenal waancaa isaa xumura Premier League England fudhatee as Chelsea yeroo 5 Premier League England shaampiyoonii ta'eera. Isaan yeroo kanatti miidhagina London Chelsea dha jedhanii amanu. Tapha kanaan morkii leenjistoota lamaaniin ala qindoominni sarara gidduu kilaboota lamaanis ni eegama. Moise Caicedo fi Declan Rice, Enzo Fernandez fi Martin Odegaard, Marc Cucurella fi Bukayo Sakanis tapha kanaan qabxii argamu ni murteessu jedhameera. Tottenham irratti goolii 3 kan galche Eberechi Izen borus ni eegama. Stevao William abdii Chelsea ta'eera. Cole Palmer miidhamarraa deebi'ee Chelseatti abdii horeera. Gama Arsenal
Arsenaaliin Maartin Odegaard, Gabriel Martinelli, Noni Maduakeen dursanii gara taphaa deebi'aniiru. Leandro Trossard miidhama salphaa qaba jedhameera. Gabriel Magalhaes hin taphatu. Leenjisaan Chelsea Enzo Marescan taphni kun akkuma sagantaa taphoota birooti kun imala waancaa hin murteessu ji'a ja'a booda dubbannaa jedhem garuu Arsenaal garee cimaa ta'uu hin haalle. Mikel Arteetaan ammoo Declan Rice tapha kana ittiin abdannaa inni taphataa murteessadha yoo jedhu imala Chelsea ilaalchisee hojiin waggoota darban hojjetan filannoon taphattoota qaban qindoominni dargaggoota waancaaf akka tilmaama argatan godheera jedhe. Taphataan duraanii Arsenaal Paul Merson ammoo Chelsea waancaaf morkata jedhee hin yaadu. Enzo Marescan karoorri jalqabaa isaanii kilabicha sadarkaa tokkoffaa hanga arfaffaatiin xumuruudha. Garuu tapha kanaan injifannaan muuxannoo qaban irraa imala waancaa liigichaa kallattii jijjiiruu danda'u jedhe. Taphicha garuu Arsenaal ni injifata jedheen eegaa jedhe. Mikel Arteetaan kana hin godhu taanan dhiibban itti ulfaachuu mala. Amala Manchester City fi Pep Guardiola beekuu barbaachisa jechuun akeekkachiise. Uruma shaampiyoonii liigichaa Liverpool imala ulfaataa mudate keessaa bahu West Ham waliin taphata. Liverpool taphoota Premier League England torba darban keessaa jaan mo'ameera. Torbee darbe Nottingham Forestiin Champions League kilaboota Awurooppaatiin ammoo PSV Eindhoven mo'ameera. Manchester United taphoota shan booda Everton mo'ame dirreen anar Crystal Palace waliin taphata. Benjamin Sesko, Harry Maguire, Matthias Cunha miidhamaan hin taphatan jedhameera. Nottingham Forest, Brighton, Aston Villa, Wolves waliin taphatu. There was a time when meetings between these two were nailed on Manchester United wins, but in recent times Crystal Palace have proved to be a real nuisance to the Old Trafford side. La Liga Spain har'a Barcelona Alaves waliin yoo taphatu boru dursaa liigichaa Real Madridhaan ala Girona waliin taphata. La Ligaan Spain torbee 14ffaan tapha kaleessa Hetaafeen goolii 1-0dhaan Elche injifateen eegale. Har'a Barcelona New Campitti Alaves simata. Barcelonaan tapha Champions League Awurooppaa torbee 5ffaatiin Stamford Bridge goolii 3-0dhaan Chelseadhaan mo'atameen booda gara injifannootti deebi'uudhaaf taphata. La Ligaan erga darbii El Clasicootiin Real Madrid mo'amee booda taphoota liigichaa 3 walitti aansee injifateera. Har'uma gareen Diego Simeoneedha Atletico Madrid. Real Oviedo waliin, Mallorca Osasuna, Levante Athletic Bilbao waliin taphatu. Boru dursaa liigichaa Real Madrid isaatiin ala Girona waliin taphata. Taphoota La Liga lamaan darba walitti aansee qixa kan bahe Real Madrid gara injifannootti deebi'aaf eegama. Serie Italiitiin Comoon injifachuun sadarkaasaas fooyyeffate. Serie Italii torbee 13ffaadhaan Comoon goolii 2-0dhaan Sassuolo injifachuun sadarkaa 6ffaatti ol siqe. Kilabni Cesc Fabregas leenjuu Comoon goolii Anastasios Davies fi Alberto Merinoon galchaniin injifate. Serie Italii torbee 10ffaan kun har'as yoo itti fufu morkiin AC Milan fi Lazioodha, Juventus fi Cagliaridhaan ni eegama. AC Milan tapha har'aatiin Lazio injifannaan hamma Roomaan taphatutti liigicha dursuuf carraa qaba. Har'uma Genoaan Hellas Verona Parman Udinese waliin taphatu. Serie Italii kanaan boru morkiin dursaa liigichaa Rooma fi shaampiyoonii Italiidha Napoli waliin taphatan tapha cimaadha. Roomaan qabxii 27 liigicha yoo dursu Napoliin qabxii 25 sadarkaa sadaffaarra taa'uudhaan boru Roomaan injifannaan garaagarummaa kana dhiphisuu yoo ka'u Napoliin injifannaan gara dursummaatti dhufuuf carraa qaba. Taphoota birootiin boru Piizaan Inter Milan, Atalantaan ammoo Fiorentina Lecce Torino waliin taphatu. Liigicha Roomaan qabxii 27 AC Milan fi Napoliin qabxii 25 wal caaluudhaan sadarkaa lammaffaa fi sadaffaadha. Maqalee Sabaa Andartaan adabame. Maqalee Sabaa Andartaan taphataa hin malle taphachiisuu isaatiin qabxiin irraa hirrifame. Kilabni kubbaa miilaa Maqalee Sabaa Andartaa taphataa adabbii taphoota 4 qabu taphachiisuu isaatiin qabxiin taphoota bara 2018 keessa taphatichi adabamuudhaan qabu irratti taphate irraa hirrifameera. Taphataan Baankii Daldala Itoophiyaadhaa kan ture Suleeman Hamid adabbii taphoota bara 2017 kilaba isaa duraanii Baankii Daldala Itoophiyaatiif odoo taphatu adabamuudhaaf ture ittiin taphateera. Taphatichi ganna darbe Maqalee Sabaa Andartaadhaaf Baankii Daldala Itoophiyaatirraa Maqalee Sabaa Andartaatti makame. Taphoota torbee xumuraa kan bara 2017 dabalatee bara kana tapha Machaal
dirree dhawaa fi hawaasa waliin taphatan irratti kilabichaaf taphachuu isaatiin taphoonni kunneen forfeedhaan akka mo'amaniif itti murtaa'eera. Ta'us Maqaleen taphoota kanneen keessa Machaal waliin qixa yoo ba'u taphoota hafanii mo'amee ture. Kanaafis qabxii tokko qofa dhabe amma qabxii 3 sadarkaadhuma kana dura 19ffaan itti fufeera. Dursaan garee kilabichaa Haayilii Iyyaasuus adabbii ji'a 6 yoo adabamu kilabicha dabalataan birrii 20,000 adabameera. CBE Premier League Itoophiyaa torbee 8ffaan boru Faasil Walaayittaa Diichaa walii yoo taphatu Istaadiyeemii Yuunivarsiitii Hawaasatti Adaamaan Itiyoo Elektiriik waliin taphata. Abdurrahmaan Amin በፍጥነት የጨዋታውን ሃይላይት ትመለከታላችሁ። የመጀመሪያው ጎል በፍጥነት ነው የተቆጠረው። ኮሊንስ ኮፊ CBE Premier League Itoophiyaa torbee 8ffaa irra gaheera. Murkii kana dura tureen qabxii 16 walitti qabachuun liigicha dursaa kan jiru Bunni Sidaamaa dursummaan isaa Faasil dabalatee kilaboota isa hordofaa jiraniin akka irraa hin fudhatamneef torbee itti morkatudha. Torbee darbee injifannoo jalqabaa liigichaa kan argate Walaayittaa Diichaanis injifannoo sana irra deebi'uuf morkataa isaa dura dhaabbata. Maqalee Sabaa Andartaa, Arbaa Mincii fi Yuunivarsiitiin Walwaaloo Addigiraat taphoota torba darbe keessaa tokkollee hin injifanne. Torbee 8ffaa liigichaatiin injifannoo jalqabaa argachuuf morkii obsa fixachiisaa taasisuuf eeggamu. Torbee 8ffaa liigichaa kilaboota haaraa liigichatti ol guddatan Nageellee Arsii fi Shaggar walitti fiduun qabxiin isaan galmeessanis akka eeggamu ta'eera. Taphoota jalqabaa torbee kanaatiin Istaadiyeemii Finfinneetti shaampiyooniin bara 2013 Faasil Walaayittaa Diichaa waliin morkiin taasisuun eeggama. Faasil qabxii tokko qofaan Buna Sidaamaatiin caalamuun sadarkaa lammaffaa irra taa'ee Walaayittaa Diichaa simata. Taphoota 4 kan injifate Faasil tapha baay'ee injifachuunis Buna Sidaamaa qofaan caalame. Hanga yoonaatti liigichaanis kilaba tapha tokkollee hin mo'aminidha. Walaayittaa Diichaan torbee 7ffaa liigichaatti injifannoo jalqabaa yoo argatu injifannoo sana lammeeffachuuf Faasil waliin ijibbaata morkata. Bara kana kilaba jalqabaa leenjisaa isaa kan ta'e Walaayittaa Diichaan Masaayii Tafarii erga qacaree booda tapha kana Faasil waliin morkachuuf qophaa'aa jira. Masaayii kilaba kana dura leenjisanitti deebi'uun rakkoo qabxii dhabuu kilabichaa ni furuuf eeggamu. Tapha biroo isteediyeemii magaalaa Finfinneetti taphatamuun kilaboonni Tigraay Maqalee Sabaa Andartaa fi Walwaaloo Addigiraat morkiin taasisan ni eeggama. Kilaboonni lamaanuu sadarkaa gadii keessatti yoo argaman Maqaleen qabxii 418ffaa Walwaaloon qabxii tokko qofaan sadarkaa 20ffaa irra taa'uun waliin morkatu. Kilaboonni kunneen hanga yoonaatti tapha tokkollee injifachuu dhabuun morkiin isaanii akka eeggamu taasiseera. Isteediyeemii Yuunivarsiitii Hawaasaatti Adaamaan injifannoo torbee 7ffaa liigichaatti Baardaar irratti galmeessise irra deebi'uuf Itiyoo Elektiriik waliin taphata. Liigichaan qabxii 12 walitti qabatee sadarkaa 7ffaa irra kan jiru Adaamaan injifannoo 4ffaa liigichaatiif morkata. Itiyoo Elektiriik qabxii 14 sadarkaa 3ffaa irra taa'uun hanga yoonaatti morkataa cimaa liigichaati. Torbee darbees goolii takkitti Hasan Hussein galcheen Qiddus Goorgis irratti injifannoo boonsaa galmeessuun isaa Adaamaaf qormaata taaf eeggama. Shaampiyooniin liigichaa Itoo Madiin Baahirdaar waliin taphata. Torbee darbee Itoo Madiin Nageellee Arsiin, Baahirdaar ammoo Adaamaan mo'amuun tapha kanaan gara injifannootti deebi'uuf waliin morkatu. Wiixatas itti fufuun dursaan liigichaa Bunni Sidaamaa Baankii Daldalaa waliin kan taphatu tapha xiyyeeffannoon eeggamudha. Bunni Sidaamaa qabxii 16 liigicha dursaa Baankiin Daldalaa qabxii 8 sadarkaa 12ffaa irra taa'uun yoo waliin morkatan Baankiin Daldalaa injifannoo lammaffaa liigichaa argachuuf taphata. Shiree Midira Gannat Hawaasaa waliin tapha biraa wiixata isteediyeemii magaalaa Finfinneetti taphatamudha. Isteediyeemii Yuunivarsiitii Hawaasaatti Bunni Itoophiyaa Hadiyyaa Hosaanaa Machaal Dirree Dhawaa waliin taphatu. Kibxata Nageellee Arsiin Shaggar Qiddus Goorgis Arbaa Minci waliin taphachuun torbee 8ffaa liigichaa goolabama. ሬድዋን ናስር የመጨረሻውን ቅጣት ጎል ያሬድ ባዬ Oduu ammaa keessatti Maqalee Sabaa Andartaan kaleessa qabxii taphoota 4 adabamuu isaan qabxiin isaa gara 3tti gabuudhee sadarkaa 19ffaatti gadi bu'eera. Itoo Elektiriik jalqaba sadarkaa 3ffaarra ture amma immoo Machaal qabxii 2 argachuun qabxii 14 3ffaatti ol siqee inni immoo gara 4ffaatti gadi bu'eera. Oduu itti aanatittan darba. Gareen biyyaalessa Itoophiyaa umrii 17 gadi boru Yuugaandaa injifannaan hirmaannaa waancaa Afrikaa ni mirkaneeffata. Waancaa Seekaafaa umrii 17 gadi kan biyyoota baaf giddu galeessaa Afrikaadhaa qopheessummaa Itoophiyaatiin dorgomamaa jira.
Ramaddii A irraa Itoophiyaa fi Keeniyaan ramaddii B irraa immoo Yugaandaa fi Taanzaaniyaan walakkaa xumuraaf biyyoota ga'aniidha. Waancaa Afrikaatiif darbuudhaaf Itoophiyaan Yugaandaa waliin Keeniyaan ammoo Taanzaaniyaa waliin taphatu. Gareen biyyaalessa Itoophiyaa umrii 17 gadi tapha boru Yugaandaa waliin taphataniif qophiisaa itti fufeera. Waancaa seekafaa umrii 17 gadi kanaan biyyoonni sadarkaa tokkoffaati hanga sadaffaan xumuran waancaa Afrikaa umrii 17 gadi bara 2026 irratti hirmaatu. Fiigichi daandiirraa kiiloomeetira 10 hundeeffama waggaa 90ffaa humna qilleensa Itoophiyaa sababeeffachuun boru magaalaa Bishooftutti dorgoma. Bara 1928 kan hundeeffame humni qilleensa Itoophiyaa waggaa 90ffaa boru kabajata. Saganticha sababeeffachuunis Federeeshiniin Atileetiksii Itoophiyaadhaa waliin ta'uun fiigicha daandiirraa kiiloomeetira 10 magaalaa Bishooftutti qophaa'eera. Dorgommii kana irratti atileetonni ciccimoon kilaboota gara garaa fi dhuunfaan akka hirmaatan ibsameera. Haala kana dura baratamee hin beenneen badhaasni maallaqaa olaanaa ta'es qophaa'uun ibsameera. Atileetii sadarkaa tokkoffaadhaan xumuree fi birriin 500 lammaffaan kan xumureef 200 sadarkaa sadaffaadhaaf ammoo birriin 100 qophaa'eera. Arfaffaadhaan 50 shanaffaan 25 koorniyaa lamaaninuu akka badhaafaman ibsameera. Qabxii waliigalaatiin akka kilabaatti tokkoffaan kan ba'aniif birriin 100 ni kennama jedhameera. Namoonni 25,000 ol ta'an dorgommii kanaan akka hirmaatanis ibsameera. Maraatoonii Shaangay boru fiigamu riikoordiin bakkichaa ni fooyya'aaf eegama. Itoophiyaarraa dheeressaa Galataa fi Biraanuu Laggasaa injifannoodhaaf eegamu. Dubaraan haati riikardii maraatoonii kan turte Biriijit Kosken tilmaama argatteerti. Atileetiksiin addunyaa sadarkaa pilaatiinaa kan kennee fi maraatoonii Shaangay abbaan riikordii bakkichaa Fiilimoon Kiipitoon morkiin atileetota baha Afrikaa waliin taasisu ni eegama. Morkii dhiiratiin atileetota hirmaatan keessaa dheeressaa Galataa sa'aatii fooyya'aa dhuunfadha. Sa'aatii 2 daqiiqaa duwwaa 2 sakandii 38 qabaachuudhaan sadarkaa tokkoffaadha. Biraanuu Laggasaa sa'aatii fooyyee dhuunfaa sa'aatii 2 daqiiqaa 2 sakandii 48 sadarkaa lammaffaa irratti argama. Dorgommichaan Daawit Waldee fi Habtuu Takluu maraatooniidhaan sa'aatii 2 fi daqiiqaa 4 gadiin atileetota morkattoota ciccimoo ta'anidha. Keeniyaarraa abbaan riikoordii dorgommichaa Fiilimoon Kiipitoon, Tiwutusi Kipruutoo, Salamoon Kirwaa, Keenas Keetiraa fi Edmoondi Kibikaatichi morkattoota ciccimoodha jedhameera. Dubaraan ammoo Itoophiyaa irraa Xuriyee Massuunii fi Baqqalaachi Guddataa yoo hirmaatan kan Keeniyaadhaa Biriijit Koske fi Iriinee Kiipten injifannoof tilmaama argataniiru.